tiga senitti. Zarra jedhee na qaba na gadhiisaa jedhee akkanuma dirree waraanaa dhaqee mo'atetti dirree duwwaa dhiirti keessaa baate keessa isaa yaadatamu jechuudha. Warri jareen bisigillaa kanumaan gowwoomfamtee addachuu mo'ate ilma abbaa gadaa maal kun ilma abbaa gadaati. Ilma abbaa gadaati malee abbaa gadaati. Ilma abbaa gadaati. Sheergudha. Simaa masaanii obboleessoo. Yeroo hedduun ergadda. Amma inni darba dubbadhuun argine maal dubbatte amma soosii ergee obboleessi kiyya. Mee amma soosii ergee maal dubbatte mee siif hin ergamu. Akseptiinsi godhaa. Mee goonaa. Yeroo hedduu ergadda beektaa. Setti godhu. Waltajjii naa banta beektaa si galee. Welcome. Adii si ergeetiin jira. Si godheetiin jira. Accept godhee jira. Kottume. Hello. Adeero, Muhammad Sani. Maali jirta Adeero? Akkam nagaadhi? Alhamdulillah. Yeroo hedduun ergatta beektaa ani yaada kiyyaa'uu hin dubbanne. Anyway, mee dadda fiiteetiin ani yaada kiyya dabra bari. Yeroo hedduun ergattaaf si accept godhe. Maal dubbachuu Dhiiga wajjin gaafii gaafachuu fedhe. akka ajaa'ibatti gaafadhu. Finfinnee yoom galaarra jedhani jaalmarra. Guyyaa Rabbi jedhe. Guyyaa Rabbi jedhe. Guyyaa haalli Wayyaanee istiraateejii lolaa sirreeffatanii humna isaanii jabeeffatanii guyyaa kana humna diinaa cabsuu ni dandeenya jedhanii gaafa murteessan gaafas galanii jechuu maal jennaan waraanni akkanuma lafaa ka'ee dirree lolaa seenu istiraateejii jira beektaa maalatu jira. Karaa kamiin diina cabsuu dandeenya humni keenya hagamta akka guddoodha. Meeshaa Akka bade gaa engaddaa yaatanii Finfinneetti yaatanii wayyaanee wajjiniin amma kunoo walla Tigraayitti deebi'an jettanii maal akkasii maaliif deebi'an? Ati dhiifama waliin ati deeggara bilxiginnaati moo uummatatti moo ati deeggara bilxiginnaati? Halo? Ni dhageessa ati deeggara bilxiginnaati siin Halo? ni dhageessa abo? Nagaa? Ati deeggara bilxiginnaati? Walla? Deeggara bilxiginnaati siin jedhe ni dhageessu sa? Ati deeggaraa shaniiti miti maa? Ani deeggara shanee uummata Oromooti. Gaa ummanni Oromoo miliyoonii 60 deeggaraatu bilxiginnaati be. Miliyoonii 60 bilxiginnaa kan deeggarre beektaati. Isin malee warra itti duudde warra garaadhaan ani kan dhaga'ime awwanti na dhibu waan ajaa'ibu sitti mu'an. Wallahi garuu ilmoo qabdanii obboleessa qabdanii namuma sintee jabullee namuma soba sakkanaa sinirraa beeku godha hin qaanfattanu akkamatti hadha baatee mootummaa dhaqee isa abiyyi dhaqee dirree lola dhaabatee gurraachee aduun gurraachessee lolee mo'atee ganda meeqa keessaa bahee gali ol baateetuma yeellaatu hatta warra kee yeellaatu ati. Mee waa takka si gaafadha. Ati nama lola Tigraay naannoo Amaaraa gallakkistee bahuu yeroo isaan bahan inni ammoo dirree lolaa san naannoo Amaaraa kana humni waraana TDF keessaa bahe keessa deemee moohadhe jechuu akka nama injifatee tokkotti akka nama lolee injifatee tokkotti dubbachuun isaanii. Inni suma kanuma yula ana wantan dhageeffadhu wal dhageeffadha laal akka baratee taasisuuf. Ayye. Anamma waan barbaade akka deeggaruu qabdu siifin amana. Annama agartee mirga namaa dhiibuu miti. Waan barbaade deeggaruu dandeessa. Garuu reyaalitii jirtu wal dubbannee waan nama amansiistuu qabaatte nama amansiifta. Yoo waan si amansiisu yaada kee fudhattanii fudhattaa yoo fudhanne adda galla jechuudha. Si galee waan isin jedhu. Kanarratti garuu lolaan qabatee kan jedhu amantaadhaan. TDF kan achii baase dhaabbichuun baasee jetta. Akkuma isin jettan isin jedha. Akkuma isin yaammattanii isin jedha. Maashaallah tabaaraka.
Maashaallah. Maaligaa eega ofiin keessaa kan ba'an ta'eeti Hmm. yeroo No, mootummaa gaafit yeroo deebi, biyyi gaafit deebi. No, gaafit deebi. Deebii qofa barbaada. Aabichitu dhahee waraana guyyaa sadi keessatti waraana waggaa ji'a shaniif dhahee naannoo Amaaraa guutuu kontirool godhee dasee dabree fuula Dabra Birhaan jala dhufee deebi. Isatu dhahee guyyaa sadi baase kan jedhu dhagaye fudhatamoo? deebiisii kenna gaa. Tayyib Eh. asbar sabari ga deebiisii kenna akka gaariitti beek akka gaariitti. Hmm. Amma ati masalan hoogganaa koo masalan amma hoogganaa koo masalan hoogganaan koo yoo taate ati Hmm. mana teessee dhaqiiti Mahammad dhaqiiti lolii achi bakka kana loliiti kottuu jettaa kalaas alaa keefii koo naqee lolee dhufa yoo dandee dhaqeen ta'a qabbanatti gaddee yookaan nan lola beektaa. Mhm. Yoo ati immoo gadi baatee kan isa duuka jettee kan isa duuka gadi kaatee jettee Hmm. digirii dhibban dabala jechuudha digirii dhibban dabala beektaani. Naan galee gara deebiitti ati gara deebii kottate amma. Hoogganaa koo ta'ee maal? Deebiisii kan dhufani gaa deebiisii kan dhufani deebiisii kennaafani bar askarrii hoogganaa ergasii kan ta'e? akka gaariitti hoogganaa gaarii na argatu namni akka gaariitti lolee lolchiisee hin jedhamne yeroo hoogganaan kee bukkee keetti ilaalte Mhm. lamuu ibiddatti ilaalte lamu qabsiiti kan dhaheetti kan biyya kan ibiddatti qabsiisee achi keessaa baase beeku hin beektamti kan. Fuulan as bahe akka kiyya kanatti as bahe mee durame akka haasaaf tolu akka uummanni Oromoo hundi ishee argu. Fuula as bahe as bahe akka tasbaatu Eh. fuulan as bahe fuulan mul'atu. Ilmoo ilmoo abbaan adabaan guddise bara addunyaatti mul'achuun barbaadu suutumaan deemna keenya. Maal jechuudha ati uummata Oromoo ati ilaal. Abbaa koo naqimee abbaa koo adabaan abbaa koo dhagaye. Dhagaa obboleessa wanni deeggaraa jirtu waan qaanyee waan karaa sirrii hin ta'in akka ta'e kanaaf dhokatte jechuudha. Akka sirrii ta'e waan beektuuf uummata Oromoo jalaa dhokachaa jirta farasuuf. Tokkoffaa dubbiin kana laal namni wayii amanu ofitti amanamummaadhaan waan san amanee fuulaan Tayyib dhaggeeffata tayyib eengaddaa tayyib amma dhagaye tayyib wayyaaneen ilaa dhagaye wayyaaneen gandasiitti deebite wayyaaneen gandasiitti deebite dhagaye biyya siitti deebite gandasiitti deebite Oromoon walloo dheengadda isin mootummaa keessanii jennaanii ganda bulchaaru mooyee sadaqe Oromoo dhoonnoo shaneedha shanee biyya bulchaadha mootummaa kaameera ee sadaqe inni boba'e bahee sadaqe kanatti. Obboleessoo gaafii an si gaafadhee hin deebine. An silaa wanni si gaafachuu barbaade tokko guyyaa sadi keessatti waraana TDF guyyaa sadi keessatti ibiddatti qabsiisee baasee kanaafuu sin jedhaadha bar akka nam tokko maqaa namaa dhoofisiniiti nama gaariidha namni gaarii inni waa balleesse numa qabama numa waa ta'a jechuudha malee wallaahi silaa namni waa jechuun jedhanu nama waa jedhanu miti jawaar silaa jawaar dheengadda bar mana hidhaatti namni lamatu mana hidhaatti dhaqee halkan dhaqee hubatee naan iyyuu asii miidiyaa irraa kukurrifatanii maqaa jawaar balleessanii akkam namni mana hidhaa keessa taa'e waa sodaatama maaliif sodaata isin sodaadhu yoo jawaar du'eera bakka baddaa fiigee balaan bu'eera salphannee Dawaaru jettanii gurgurattanii. Adabadhuu siin jedhe akka dhiiraa haasofna akka nama baratee haasofna adabadhuu siin jedhe waan an si gaafadhu gaafii yoo narraa qabatte na gaafatta sii deebisa. Ibiddatti qabsiisee achi keessaa baase gaafii kee sii deebisu hudduutti qabsiisee jedhe wayyaanee shanee ibiddatti qabsiisee achi keessaa baase. Ni dhageessaa naamusa baradhu haa wal kabajan Yaa ilaaha illallah. Abu ta'uu danda'u qabda naamusa qabuun kan beektu obboleessoo. Seera namni waliin itti haasawu amma ati fakkeenya taasisan ka amanuu taate. Tayyib siifan deebise amma deebisii kennee kan biraan gaafatu qaa. Kan biraan gaafatu qaa sii deebiseera kan ibiddatti qabsiisee achi keessaa baase. Dhaga'igaa na dhageeffadhu wal haa dhageeffannu yeroo fixadhe deebisi akka nama waa beekutti yoo naamusa hin qabaanne yeroo keenya irraan gufdukii kaawsi godha. Hin dhageessaa? Okay na gaafadhu. Gaafi lammataa kan si gaafadhu mee fakkeenyaa fi waan takka lama katiin bilxiginnaa deeggartees akka gantummatti deeggartee moonni jimma logoota keenya argaati sidaa ijoollee jimmaa sabboontota. An jimma abbaa jifaar. Nama hedduun waan jimma ta'eef ijoolleen dhalattoota jimmaa warri isaan deeggaran akkasii ganda faana galchanii deeggaran jechuudha. Ati warra san irraa tokko warra gantummaadhaaf isa deeggaru moo dadhabbii kee naa dhaga'igaa obboleessoo
yeroo kiyyamaa gubasan yaa ilmaan oromoo kiyyaane akkanuma nagartee tiitisuma girrisa malee waa takka illee wanni qofa narraa balleessu jira yeroo kiyya qofa narraa balleesse beektaa sii galee amma gaa yaada biraa dubbachuu dhufee yaada dubbiin irraa lallaqan sagantaa keessi galee waan hin taane nama beektaa waa beeku nama waa amansiisuu danda'u nama waa dhaga'ee nama dhageeffatu waliin moromta malee nama yaada tokkollee hin qabne waliin mormuun xiqqoo nama dhimma wal kan dhiyaadhuu dhiifama leellete. Halo. Hello nin dagaa. Akkam fayyaa? Fayyaa akkam dhaga'uma? Ummata akkana ummata stupida akkana aksantiin isaatis warra Jimmaati. First of all, ummanni Jimmaa wanni isa deeggaraniif because inni waanuma Jimma ta'eefi. Okay? Nama Oromoo taatanii ni dhaga'eema qoqni kiyya dhaga'eema? Akka ajaa'iba dhaga'ama. Nama Oromoo taatee ilma Oromoo taatee yoo ati diqaalaa shanyii biraatti da'amte yoon taane dhugumatti Oromoo orjinaala yoo taate lola mililik labsanii ummata keenya abbaa gadaa karrayyoo fixanii lola mililik harka isaanii irratti katabatanii Oromoo keenya wallayyootti fixanii diqaalaa nasi gabbaatanii abbichuu kiyya jettan warri fincaan haraam dhaggeeffadha. Isin harami dhalattan ilmaan Oromooti miti dhiiga Oromooti miti ollaa Oromoo galtanii hin beektan. Jimma dammoo qushaasha akka keessanii kana buna funaantuu bunaa warra buna funaanuuf dhuftan warri keessan buna funaanuuf warra dhufe gabroota malee Jimma dhugumattuu Jimma xaliillisan qushaasha akka keessanii kana warri deggarus warri isa deggarus hin jiru. የሚሊሊክ ጦር ጃኒ ኦሮሞ ባህኒ ሚሊሊክ ሰደሳቴ ከፍጭሲሱ ጅሩ ከነ ገባተኒ ዱራ መታኸ ሰንደሌሲሳ ደንቆሮ ሆለዮተ መታኸ ሰንደሌሲሳ ወራኒ ጉያ ሰዲቲ ኦሶ ቀወን ተከይን ደወምኔ ነምኒ ሞሁ ሂንጅሩ አብቹ ከሰመለ ካረቢቲ ሚቲ ቤኻ ከነ ተካ ወራነ ሂንደ ቀለመ ዲበኒ if gurraachom sun akka jiru beeki horii namti mucaaman tana baate qalama if dibani if dime sun akka jirutti qalama if dibani makeup if dimani if gurraachi sun akka jiru beeki abbichun eessa akka jiru satellite warri biti guddate ni beeti nutillee ni beena lubbuu isaa dheessee bar yaa lubbuu isaatiifu sodaateeti masaraa mootummaa san gadhiisee guyyaa kudha lubbuu isaa bakka geessu beeti bakka yu deemaa bulaa bee abbichuu kee sodaatan takka duraanu reediyoo qabee nama jala deemu malee wandaqummaa jaaketta isaanii qabee deemu malee kaalsii isaanii baasu malee amma 27 takka bakka opidiyoon biraa bakka dhiiraa bakka dhaabbatee hin beeku. Dhaggeeffadhaa isinii haa galu Oromoon qeeroon qarreen haati ilmoon amat jaha itti du'eeti. bilisummaa kana finnee nu jala hate warra minilikitti geesse akkuma duraan finnetti deebinee finna ammas yoom seenan Addis Ababa yoom kana maal beektaa kana gaafatta horii deem horii keetiisi deem gaala keetiisi deem tisse dura achi deemiti jiruu kee tolfadhu abbichuun kee maaliif joollee Oromoo tabiyya Saa'uuditti mana hidhaa keessa dhumu jirtu maan galchine abbichuun kee bari leellee teenya bari zamachaa mee kanaafu nama tuttuuxanii namni waan biraa akka dubbatu hin fadhina nuti dhiini keenya nu danfee jira ummata karrayyoo khawaa takkan balleessine abbootii gadaa ilmi abbaa gadaa jettanii kamaqaasaa keessan kamaqaasaa kaastan ka inni fi saantiin ani ilma abbaa gadaatii fi ninjiin isin ilma abbaa gadaati jettanii ilmi abbaa gadaa ajjeese Oromoon gadaa malee abbaa gadaan qabdu abbaa garaati warri achitti wali qabame cuftinu kanaafu ummata akkana please don't keep them for long they're so stupid ansariillee qabanii bar dhugaa akkuma reefu jette bar qabxii akkuma reefu kaaste zamachaa mililikirra silaa galuufii qaba sirni kun maal akka ta'e lola deemgadda zamachaa mililikiin sodaat akka malee sirna isaanii gajjabeeffatanii ijaarachuudhaaf akka deemaa jiran warri silaa oromummaadhaaf yoo dhugumaan gurgurumsamanii sababa namichi kun Oromoo ta'eef kan deeggaraa turan taat beekuutu irra ture jechuudha. Kana beekuu dhabuuni
isaan Oromoo warri immaan namicha kana bilxiginnaa akka paartii bilxiginnaa deeggaran ta'u ummata Oromoof rifanne Oromummaaf osoo hin taane kaayuma san isa waliin itti amanu ta'uu hubanne jechuudha. Because zamachaa Minilik sodaa takkaan malee maxxanfatanii raayyaa ittisa biyyaa kana hoogganaa turan wanni isaan waliin mormuu barbaachisee hin jirtu nu qabsoo keenya qofatti fufnee hamma dhumatti sirna kana ofirraa fonqolchuu qofa jechuudha. Diina san qofaa miti bar zamachaa Minilik jedhaniiti ijoollee isaan gargaaruuf poolisii Oromiyaa jetta milishaa Oromiyaa jetta kawali qabee shibalis achitti isaanis erge isaan cufa fixan. Mootummaan kun koroneela Oromoo wali qabee fixe. Sigale Amaara gammachiisuuf waan hin goone qabu inni biyya san keessatti Amaaraa miti immoo kadu'ee isa bakka san kaa'e Amaaraa miti takka lammeessa Juhaar jettanii iyyitanii Juhaar dhiiraati dhagaysiifiin hima. Dhiiraa leenca Juhaar. Leenca saba isaatiif lole Juhaar daragaa isaa fixee jira. Akka keessanitti akka abbichuu keessanitti hattuu hin turre. Akka abbichuu keessanitti kaalsii TPLF miccaa hin baane. Akka abbichuu keessanitti koota TPLF miccaa hin baane. Abiyyi jechuun namni Abiyyi maal akka ta'e beekuu feetan gaafa mallas du'e waan inni katabee iyyee je'e san deemaa san dhaggeeffadha. Deemaa san dhaggeeffadha. Abiyyi jechuun sani Juhaarii fi Abiyyi walitti fidina. Abiyyi jechuun gaafa mallas Zeenaawi du'e waan katabee iyyee je'e san sani kunoo inni darajaan isaa sani dhiirummaan isaa sani. Dhaggeeffadha. Abiyyi fi Juhaar walitti fidina. Juhaar leencaati. Dalagaa isaa dalagee fixee jira. Hidhamu du'uu dhaggeeffadha. Inni dalagee kan hidhamne nuti Oromoo miliyoona 60tu hidhame Juhaarii miti kan hidhame. Sigalee hoggonota keenyaa miti kan hidhamne nuti warra hidhaa ala jirru. Kanaafuu zamachaa Minilikiitu nu deebi'ee Oromoo zamachaa Minilikiitu nu deebi'ee Amaarri ka Ameerikaa jirulleen deebi'ee zamachaa Minilik je'ee hidhatee ka'ee jira. Bakka jirturraa gabrummaa hin fudhatin aanoolee lammeessaati katahe karrayyuu irratti aanoolee lammeessaa. Kanaaf bakka jirtu ka'i warra horiilee Abiy jechuun maal akka ta'e kabiraa dhiisaa kabiraa inumaa isiniif feesisu. Gaafa mallas Zeenaawi sirni nama nyaataa jennee nuti isa dhaabbannee isaan lolu jirru isaanii wajji harkaa wal qabne deemaa san dhaggeeffadha. Abiyyi keessan jechuun isa. Kana thank you very much. Gin ummata stupida kana warra narbi nama tuqu please don't keep them for long. Okay, thank you. Galatoomia. Nageti. Oromootiya ajanda dhiifama ajandaan dhufee tokko maal godhuu qabna ashaagireen akkamiin mo'atamte limboo isin biraa ma dhageeffadha. Warri abbicha jecha ooltan limboo isin biraa qajeelatti limboo teessan dawaa keessan fudhattanii asirraa galtanii jechuu. Deeggartoonni bilxiginnaa paartii nafxanyaa deeggartan limboo teessan akka gaarii isin biraa jechuu dhageeffadha. Tokkoffaa ashaagireen kan kiiloo 4 bahees gaafa TDF'if oolan deemanii funyaan dasee cabsanii qaxxaamuranii walloo tanaa naannoo Amaaraa guutuu dhuunfatanii akka dhiiratti if dura ayaa dhaanaa boojiyaa akka horitti oofaa if dura oofaa funyaan dabarbiran ga'e maal taa'e ashaagireen keessan baqatee dheessee kiiloo 4 baqate jechuu mariidhaaf akkam godha hanga mariisan waan tokko godhu isaanii walii galu baqatee dheessee boollatti galuun ni yaadatamaa jechuun boollatti gale zamachaa isin jette zamachaa Minilikillee hoogganuudhaaf hin deemne jechuun isin warri re'ee tiksisan hoolaa tiksisan biyyoota arabaa deeggartoonni bilxiginnaa paartii nafxanyaa deeggartan limmoo teessan dawaa keessan akka gaarii fudhattan dhageeffadha barumsa qabdan waan xiinxaltan maaltu gaariidha maaltu hamaadha adda baaftanii beektan isinii galaati namicha akka gurbaa akka reefu kana fa'a nama horii waliin oolee galu horiin lambar kabaja qaba bar horii namni horii tikfatu aaqila meeqatu keessa jira nama sabaaf yaadu meeqatu keessa jira nama walqixxummaaf yaadu nama gaariin kamiidha hamaan kamii jedhee gargar baasee beekuu hedduutu jira jechuudha. Kan hundaa walitti qabu osoo hin taane hooleyyii bilxiginnaa kan hoolaa arabaa tiksituun baana bar kan waan takka hin beekne gargar bar hooleyyii daaspooraa biyya alaa jirtuu fi
kan biyyoota Arabaa keessa jirtu hundi keessan jechuudha. Kan waa baradhe jettaniif kan waan baratin hundi keessan seemshin jechuudha. Tokkuma jechuudha. Inni galaansi. Ashaagireen lubbuu isaatiin yaa rabbi xiyyaan nabaa jedhee dhiyeessuun ni yaadatama jechuudha. Xiyyaan nabaa jedhee baqate jechuudha. Baqatee dhiyeessee boolla qopheeffate sanitti warra special force, special commandoodhaan eeggamaa ture jechuudha. Helikooftara isaa fudhatee. Karan beekan jechuudha. Yeroo bosona turetti baqatee boolla turetti kadhachaa ture TDF. Gabeessee fa'aa abbaa isaa fa'aa Geetaachoo Raddaa fa'aa miila jigee kadhachaa ture. Rabbii jedhaati. Waan isin barbaadde hunda isin goona. Waan barbaadde hunda sii godhaa rabbii jedhiitii narraa bahii jedhee kadhate jechuudha. Addunyaa community addunyaatti ergee international community African Union itti ergee kadhate jechuudha. Limmoota isin isin biraasan fudhadhaati gaariitti fudhadhaa. Isinillee biraatti isin godhu. Intu kulle dhaggeeffadhaa quufa maaliif isin hidhattugaa isinitti malee maaliif akka deeggartan hin beektan asoo isin gaafatan maalumaaf akka deeggartan hin beektan jechuudha. Kana nu godhe kan na fakkaate deeggaraa ture kan jedhu adda baaftanii warra hin beekne jechuudha. Warra hoolaa tiksuudhaan hoolaa fi inni illee tokkooti jechuudha. Horii loon beekta loon nyaatanii aannan irraa ilmatanii faayidaa irraa argatan jechuudha. Faayidaa buusan. Garuu isin warri faayidaallee hin qabne jechuudha. Warra akkana qashin agartee trash garbage warra balleessu. Wanti ta'a dhiifama. Amma ni dhagahaman si I think. Yep. Waa'ee sirreessu ture. Warra akkanaa kanaf keessaa kiliin godhuun haga durii caalaa qajeelatti kiliin if keessaa goona jechuudha. Qajeelatti akka ajaa'ibatti. Ijoolleen biyya Arabaa dhiifamaa sabbootota qaqqaalii jira. Ka horii tiksan warra kanaan isiniin ilaalchisu jechuudha. Warra re'ee tiksitan, warra loon tiksitan, warra dalagaa adda addaa qabdan kan biyyoota Arabaa keessa jirtan kan qabsoo Oromoo utubuudhaan, miidiyaa Oromoo utubuudhaan, uummata Oromoo rakkattoota Oromoo utubuudhaan beekamtan horii bilxiginnaa warra gaarbee tiitisa yookiin ammoo bookee boolla udaanii bilxiginnaadhaa kana malee sabboontota meeqaatama jira jechuudha. Kana isiniin ilaalchisu isinuu ni beeytanii isiniin tuni. So ashaagireen kiyya torbaaniif haa ta'uu torbaan lama haa fudhatu hanga mariidhaan hanga kadhaanan kadhadhe kana kadhaanan TPLF yookiin ammoo abbaa isaanii guddaa Dabretseyoon kadhadhe kun naaqee balanii hanga waan tokkorra ga'u boollatti gala jedhee dheessee boolla baqateeba jechuudha. TDF'n waliin mari'atti jechuudha. Beekamaadha uummanni isaanii karaa hundaan daangaa hidhamee jira. Beelan dararamaa jiran. Addunyaallee dhiibbarra godhu jirti. Naannoo Amaaraa keessaa baha gargaarsi akka seenu isin afaan dippiloomaasii hin beektan, siyaasaa hin beektan, waan takka hin beektan jechuudha uummati kun. Uummati deeggartoonni bilxiginnaa jechuudha. Isaanuu barkanaa fi warra wallaalaa malee qondaala guddarraa hamma jalatti beektotaaf keessa ari'anii akka Lammaa Magarsaa wallaalaa qofa walitti qabate gaarbeej walitti qabate ka isaan mormine ka gara inni oofu akkuma tiitisaa deemu jechuudha. Ka ajaja inni itti ajaje fudhatu jechuudha. Ajjeesu hojjetan ajjeesu warra qashina gaarbeej walitti qabatee daaspooraa alaatiif keessaa fi alaan deemataan jira jechuudha. Isini galaami kutaa hundarraa jechuudha. Kutaa Baaleerraa, Arsii, Wallaggarraa, Shawarraa, Maarreerraa hunda isaanii walitti qabatee gaarbeej uummata gaarbeeja waan takka uummataaf hin yaadne ofii isaaniitiif malee boru faayidaa irraa argadhaaf boru lafa takka irraa argadhaaf boru waan akka sagantaa akkanaa qaba yoo lafti kun agartee mootummaan kun katti fuuftaate faayidaa akkanaa faayidaa dhuunfaa isaaniitiif malee sabaaf hin quuqamne jechuudha. Kayoo fakkeenyaa fi faayidaan isaa guutamtee fi saba keessaa baay'isanii ni ilaalle jechuudha. Hidoon keer Minilik dhufee bulchee jinniin dhufee bulchee dantaa isaatiin jechuudha. Inni maalidhaa faayidaa dhuunfaa isaati. Warra akkana gaarbeej garaa qofa guuttatee jiraatu walitti qabate jechuudha. Hin beekan kun amma siyaasaan beekan maarreen beekan waa takka. Sini galaam. Uummat duuba gaa walii bilbilaan mari'ate jechuudha. Itti jaarsolee itti ergatee kadhate haaya isinii baafna TDF fi waraan isinii baafna hatattamaan waan nu barbaannu nyaataa fi gargaarsa dawaa wanni uummanni Tigraay barbaadu kan irraa hidhame hundi isaa akka galu. Tole jedhanii baay'ee TDF'n akka dhiiratti itti agarsiinte gaa bara soo kan mo'atanuu taate gaafii wanni silaa isaanii ta'u dasee eenyutu aga dasee irraa kunnoo naannoo Amaaraa guutuu Kombolchaa Maarree dasee Kamisee dhufee Dabra Birhaan dhufee akka dhiiratti dhukkeetti kaase
eenyudha gaafas TDF warri raayyaa ittisa biyyaa jedhan qotiyyoowwan loowwan nafxanyaa tun eessa turte maalirra turte baqachaan turre harka kennachaan turre meeshaa waraanaa gurguddaa fuutee geessaaf hin turre giiftii kennaaf hin turre arra eessa gaafas eessa turan hanga isaan baatii 5 irra turan naannoo Amaara eessa abbaa isaanii turan humnarra mo'ataniin tana guyyaa 3 keessa mo'atan gaafas maa dhaban ufin gaafattan reesin ufin gaafattan because isin hooleeyyiidha girrisaadha warra tiitis agartee bakka raqa bakka agartee balfaa qofarra jiraatu qofa gara san guutachuudhaaf balfa qofa bakki isin hin malu agartee bakki namummaa isin hin maltu bakka silaa ilmi namaa jiraatuu fi yaaddoo ilma namaa waan namni ilma sammuu ilmi namaati yaadu waan hin qabneef bakka balfaa ooltanii bultan jechuu isin galee waan isin jedhu so kanaafi no it's okay you're right akka gaarii dhukkee irra kaafte kanaafi namichi mari'atee waraanni erga bahee akka nama injifannoo argateetti akka nama injifannoodhaan guyyaa 3 keessa moohate inni rabbi ashaagireen eenyu inni eenyu se'a rabbiin moo jiisas ka guyyaa 3 keessatti dhahee moohatee naaluuf kanam ufin gaafattan gaasi nama ji'a 5 guutuu barbadaa'ee gafuu Finfinnee marsanii dhukkeetti kaasanitti hafuuritti citee masaraa mootummaatii baqatee godaggale guyyaa 3 keessatti moodhe jechuun isa isi warra hooleeyyii islaamaaf kiristaanallee rabbii kiyya jettanii aabuddan jechu prosperity party warra agartee gospel warra churchii kana agartee churchii illee agartee dhaabbata danda'ee amantii dhuunfa amantii uf danda'ee amantii agartee kabaja qabu jechu kun ammoo akka waan amantii bilxiginnaa bar bilxiginnaan party amantii adda taatee dhufte gara amantii kiristaanaaf islaamilleen hooleeyyiin itti amantu isinii gala party akkasii taatee dhufte warri itti amanu hundinuu ashaagireeni danda'aadha waa hunda godhuu danda'a warra jedhee amanu jechu warra akka rabbitti aabudu jechu ija dukkunuunfate gaafiin gaafanne isumaayyuu asoo harka dhahanii fi hallayyad dabarsanii amma hallayyad dabarsanii addunyaa dhukkeetti kaasuudhaaf international criminal court dhiyeessuudhaaf waa hunda xumurtee jirti jechuudha. Haala mijeessaa jirti jechuudha. Akkuma argitan gargaarsi irraa muramee jira. Dirooniin inni duraan kadhatee guurate hundinuu Ameerikan investigee godhu jirti. Warra diroonii isaa liqeessa isaa kenne hunda mana murtii dhaabuudhaaf isa waliin yoo akka mana murtiin dhaabanne barbaaddan hatattaman diroonii teessan deebisaa jettee Ameerikan Feltimaan United Arab Emirates ergitee jirti. Turkii ergamee jira. China warra isa kana agartee seer maleedhan diroonii itti gurgure liqaa kenneef hundaa'u isa waliin hatattamaan international criminal court dhaabuudhaaf akka ajaa'iba irra dalagaa jirti jechuudha. Kana san hin beektan gaa horii loon bombii inni agartee ummata miskiina walloo Oromoo walloo irratti bombi godhaa ture xiyyaaran dirooniidhaan ummata Oromoo Wallaggaa shawa Oromoo lafarraa barbadeesse yeroo tokkotti abbootii gadaa jila abbootii gadaa nama 16 bakka takkatti owwaale humna warra kanaa kana ati naa faarsi dhaabbichu jettee paartii Oromoo namichi ilma abbaa gadaa naan jettee naa faarsi jechuudha. Hamilee kamiin naa faarsi hamilee kamiin ilma abbaa gadaa jechuu dandeette. Nama ummata Oromoo abbootii gadaa ummanni Oromoo hoggansa yookiin ammoo liidara tokko akka hin qabneef abbootii gadarraa kaasee paartiirraa jalqabee qeerroo hoggantoota qeerroo hundaa lafarraa dhabamsiisa. Ati hamilee kamiin ilma abbaa gadaa jettan nafxanyaa aangoomsee nafxanyaan akka barbaadde nu godhaa jirtu kan ija gurra qabatteeti. Sammuun tante hidhaadha. How come ilma abbaa gadaa jettee ammallee afaan guuttate hamilee kamiin naa deeggarte. Deeggar waan barbaade deeggaruu dandeessaatiif inni illee waliin tokko jechuudha. Uummata Oromoo ni irratti nu qulqulleessaa jira. Uummanni Oromoo qulqullaa jira malee never agartee wanni isin irratti hin jirtu jechuudha. Isin waan murna xiqqaa tokko murni xiqqaan kun 1% kun 0.1% jechuudha. Uummata Oromoo qabsoo Oromoo yoo qulqulloofte malee abadan duuba deebisuu hin dandeessan jechuudha. Angorrallee turuu hin dandeessan jechuudha. Never. Lakkuma bultaniin addunyaan nu bar rabbiin galata galfannaa bar haqarra dhaabbannee waan falmannuuf haqi uummata Oromoo kun falmata kunoo ifa bahaa jira jechuudha. Addunyaan argitee jirti. Eenyu akka biyya san shororkeessaa jiru biyya san kan diigaa jiru eenyu akka ta'e ashaagiree beekama.
Kanaaf diroonii Turkiin itti gaafatamummaa jalaa waan hin baaneef hatattamaan fudhachuudhaaf dirqamte jechuudha deebifachuudhaaf. Diroonii isii deebifachuudhaaf United Arab Emirates deebifachuudhaaf Chaayinaan warri diroonii duraan liqeessan hundinuu kasaaraa isaaniitiin osoo faayidaa takka irraa hin argatin kasaaraa isaaniitiin dirooniin hatattamaan akka deebitu akka deebifatan dirqama addunyaa dhiibbarra godhu jirti jechuudha. Yoo kana hin taane ashaagiree waliin international criminal court dhiyaachuudhaaf shakkiin takka illee hin jirtu jechuudha. Isin galaan biyyi kuftee jirti kana agartee wanni isin biyya ashaagireen humna takka illee hin qabu kanarra humna qabu TDF sana akka dhiiraa falmatte jechuudha. Nuti Oromoon maal godhuu qabna? Oromoon namichi kun kufee jira. Nuti akka amma waan isaan amma walii galteedhaa fi maali international marii biyyoolessaa geggeessuudhaaf maarree jedhan kana gurra jalaan qabatina. Tokko akka hin dhageeffanne nuti yoo malee mootummaa ceehomsaa kan ajaa'ibaa kan hayyoonni Oromoo Jaawar Mahamaffaa dabalatee hundi isaanii hidhaa keessaa hooggantoota Oromoo gallakkifamanii woboon akka dhiirat aarmi ta'ee dhufee Finfinnee seenee mariidhaaf Jaalmarroon keessaa dhufee Jaawar Mahamad dhufee dhaabboleen Oromoo hundi dhuftee marii san keessatti akka dhiiratti hirmaachuudhaaf Finfinneetti kan waliigaltee san keessatti hin hirmaanne taate it will never biyyi sun nagalleen uumattu jechuudha. Ashaagireen akka nama uummata Oromoo bakka bu'uu fakkeesse addunyaa sobuudhaaf akkasatti beektan kijibaanii iskiriptii barreessuu fi maarree fi abboota isaa faarsuu fi waan akkana kanaan beekama beekta. Addunyaas kanatti bartee jirti. Kanaaf nuti maal godhuu qabna? Yoo hunda hirmaachise hundi keenya dhufnee keessatti argu. Gaafas ammoo yeroo sanitti qaama waliigaltee kana keessatti agartee hirmaatetu nama mootummaa ce'umsaa waggaa tokko haa ta'u waggaa lama haa ta'u aangorra turu kan mootummaa ce'umsaa qopheessu haala mijjeessu biyya sana agartee hangasii qabee paawarirra turee liid godhu bulchuu danda'u nama cimaa tokko kaachuun qaamota waliigalteedhaaf walitti dhufe kana keessaa filama malee ashaagireen akka nama paartii kamutti akkuma Jaawar Mahamad akkuma Marrotti dhufee akkuma Dabratsiyoonitti itti dhiyaatee mariidhaaf paartii isaa bilxiginnaa nafxanyitti saniin bakka bu'ee dhufaa jechuu angoo lafa kaa'ee. Qaamni kun nama barbaade filatee bakka kaa'ate mootummaa ce'umsaa san haala mijjeessanii hanga filannoo dhugaa geggeessanii namichi sun itti fufaa jechuu abbaa fedhe haa ta'u. Sini galaan. Kana godhuu danda'a? Hin danda'u. Nuti inni kana godhuu erga hin dandeenye maal godhuu qabna? Qabsoo keenya itti fufu dasen. Qabsoon keenya itti fufamuu qabaa jechuu hamma dhumatti. Hanga Oromiyaan cittee hanga akkuma Tigree yoo kan cittu taate Oromiyaallee wanni cituudhaaf isii agartee daangessu tokkolleen hin jiru jechuudha. Isinii galaan. Tigraay yoo cittee akka biyyatti yoo cittee nuti Oromiyaan wanni cituudhaaf isii daangessu takkalleen hin jirtu jechuudha. Akkuma isaan jedhan keeyyata 39 kan agartee TPLF hundeessite isaanumatu hundeeffate haa bahanii jedhaniimi kan keeyyati 39 kan Tigraayiif dalage nullee ummata Oromootiif wanni hin dalagne hin jirtu jechuudha. Bilxiginnaa wal guurattee Gondar godina tokkochisanii galuu ni dandeessi jechuudha. Yoo qabaatan sanu naannoon Amaaraa jirtu naannoon Amaaraa Agaw jira Qimaanti jira Maarree jira wanni maan naannoo jedhamu takkallee hin jirtu jechuudha. Yoo murna Gondarumatti Goojjamitti waan qabanii jechuudha. Kanaaf nuti maal goona marii hunda hammati. Kan hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti gallakkifamee akka dhiira akka leencatti dhufee marii san keessatti hirmaatu kan Marroon dhufee itti hirmaatu kan hunda hammati kan qaamni sadaffaa jidduu taa'ee mariisisu yoo jiraate an akka dhuunfaa kiyyatti bareeda. Gaafas maaliif aangoon namicha irraa fuudhamti waan beekuuf keessatti hirmaachuun gaariidha dirqama. Yoo kun hin taane nuti hamma dhumatti waan godhamuu qabu qofarratti hirmaachuudha. Kun kanuma kan sadaffaadha ajandaan kiyya community addunyaa kan hiriira geggeessaa jirtu community Oromoo kan addunyaa hanqinna jiru hanga tokko maalti akka nama tokkotti waan irraa dhagahame dubbachuu barbaada. Fakkeenyaa fi nafxanyaa yeroo kanatti halkanii fi guyyaa rafuutiin jirtu jechuudha.
kumaatamaan dhangalaatee organize wal gootee haala qindoomina qabuun asoo dhugaa qabaatanii addunyaa irratti kan silaa fudhatamu taate dhaadannoon isaanii yookiin falmiin isaanii ni fudhatama ture jechuudha. Garuu nama shantaanee baanee dhugaa teenyatti mul'ataa jira jechuudha. Addunyaalleen Ameerikalleen kan xalayaa irraa fuutee dhugaa keenya nu ilaalaa jirtu, nu cinaa dhaabbataa jirtu, waan nuti haqa qabnuuf waan taateef dhugaan Oromoo nama shanillee yoo hiriira baane mul'achaa jirti jechuudha. Garuu hamilee warra kanaa hamilee uummata kanaa akka ol hin kaane cabsuudhaaf nuti maal godhuu qabna, maaltu nurraa eegama. Yeroo hundaa yeroo hiriirri diisitti bahuu deemu jarjaraan bifa jarjaraatiin akka emerjensiitti qopheessinaa jechuudha. Wanni kun koree qindeessituu dhabuurraa kan ka'e yeroo hundaa qaamni uummanni Oromoo haali mijatuu dhabuurraa kan ka'e keessatti hirmaachuu dadhabanii namoonni muraasni qofti diisitti argamaa jechuudha. Asoo koreen qindeessituun hiriira geggeessitu jiraattee qajeelatti irratti dalaganii namoonni biyya alaa kana jiraatu dalagaa qabaa, dalagaa kanarra vakeeshina fudhatanii akka namni haala mijeeffatuuf torbaan tokko aheed gaappii torbaan lama 2 weeks ji'a tokko faa yookiin torbaan lama ji'a tokko addaan turuun barbaachisu hiriirri godhamuu qaba waan ta'eef garuu torbaan lama kennamee fi uummanni Oromoo dirqama akka hirmaatu koominitiin isteeta hundarra jirtu wal quba qabaachuu qabdi. Koominitiin Minisootaa tan agartee Ohaayoo quba qabaachuu qabdi. Dirqamaan namoota Ohaayoo irraa diisitti hirmaachuu deeman hangana jedhanii lafa kaa'anii dirqama murteessuu danda'uu qaban jechuudha. Koominitii Siyaatolii fi Minisootaa wal quba qabaattee Minisoota irraa akkuma heddumminaatiin nuti nama haganaa dirqamaan qopheessina. Isinillee nama guyyaa hagana irratti dirqama qopheessa akka uummanni haala mijateetti qophaa'uuf duratti himaa jedhanii walii galanii wal labsanii yoo fakkeenya diisirra kan godhamu taate guyyaa haganaa yookaan ammoo isteeta hundatti namuu bahee akka godhuudhaaf guyyaa tokko afaan tokkoon hedduminaan akka naftanyaa kanatti akka mul'atee isaan kana shororkeessu agartee haala qindoomina qabuun warri namoonni silaa agartee hiriira kana qindeessan waan kanarra jabeessanii dalaguu qabanii jedhee amanaa jechuudha. Kun hir'inna nurraa mul'atu jechuudha. Namoota hedduutu dhufe haala xiqqaa yeroo gabaabaa isaan labsasan keessatti kaleessa kan mul'ate namoota hedduudha jechuudha. Garuu haa ta'u namoota hedduutu agartee haali mijatuu fida. Anaawuu amma haali naa mijatuu dhabe irraa hafee jechuudha silaa kan irraa nafti galee. Garuu asoo silaa torbaan lama nuu kennanii nuti haala mijeeffannee akkasitti haala saniin namni hundinuu irratti hirmaataa jechuudha. Kanaafi akka bifa organizii qabu qindoomina qabuun wal ijaaruudhaan wal qindeessinee koreen waan kana agartee hiriira geggeessitu hiriira yaamtu yoo duraan hin jiraannes gadi dhaabbachuu qabdi jechuudha. Jaaramuu qabdi jechuudha. Qaamni warra waan kana ilaallatu hundinuu koominitiin Oromoo hundaa kan daaspooraa addunyaa keessa jirtan waan kanarra nu dalagaa adara waan kanarratti nu dalaguun dirqamaa kan jedhu dabarsaa namoonni agartee yeroo isaanii wareeganii dalagaa isaanii dhiisanii diisirratti hirmaatanii bifa fakkaatuun kaleessa hiriira diisitti waan nama boonsaa nafxanyaa mataa qaqqabachiisaa dalaydanii thank you so much hedduu isiniin boonnee jirra fuulduraaf ammoo hir'inni amma xixiqqaan kuni akka nu keessatti hin mul'anneef namni hedduminaan dhangala'ee akka bahuuf warri qindeessitoonni agartee hiriira kana koree qindeessituun hiriira waan kanarra jabeessitanii dalagdanii uummanni Oromoo dhangala'ee akka bahuuf haala mijeessutu irra ture ahead like 2 weeks ahead jechuudha. Waan kana haala nu mijeessaa waan bareedaa hiriirri bifa addaan hin cinneen akka itti fufu torba kaleessa yoo diisitti ta'e isteeta hundumaa keessatti hoo akkam godhuu qabna yoo diisitti deebi'uun barbaachisee hoo haala kamiin deebina uummanni Oromoo kan dhagahin dhageessisee bifa qindoomina qabuun haala mijeessanii hedduminaan dhangala'ee akka itti bahu akkamitti goonaa kan jedhu relationship yookiin ammoo wal qunnamtii hariiroo community agartee isteeta hundarra jirtuun waan kana ta'uu qabaa kan jedhu cimsachuu qabnaa wal dhagahuu qabnaa walii bilbilanii wal kakaasuu dirqamitti kennamee communitiin isteeta hunda keessa jirtu namoota hiriira geggeeffamuu deemu irratti agartee namni akka dirqama bahu irratti namoota Oromoo ta'an kan isteeta san keessa jiraatan akka dirqaniif waan kana godhuu qaban kan jedhu dhaamsi dabarsaa hin soobabinaa jechuu kiyya. Ashaagireen har'a wanni waywaatee
waliigaltee biyyoolessaa qopheessa jedhuu fi lola osoo Tigraay naannoo Amaaraa gadhiistee hin bahin waan inni kadhatee itti wal tahanitu jira jechuudha. Kadhatee itti wal tahanitu jira. Kana karagaa nuu godhu kunoo amma gargaarsa akka gaarii seenaa fi jira, nyaanni seenaa fi jira, dhaabbanni gargaarsaa dawaa fi waan adda addaa akka gaarii seensaa jiran jechuudha. Isinii galee. Kanaafi biltiginnaani ashaagireen kiyyaa kadhatee dirqiidhaan yoo ati baafte waraana kan isaan baaftan nutis gargaarsinii seensifne kan jedhu akkasirratti wal ta'an jechuudha. Kan ammoo kan agarsiisu gargaarsi seenuudha. Kan karagaa ta'u jechuudha. Gargaarsi akka ajaa'iba seenuu fi TDF gargaarsa kan argattee uf qopheessitee humna cimaa godhattee deebitii moo biyya isaanii adda murattee addunyaa irratti na'u biyyaaf dandeette taatee beekamu mul'achuudhaaf deemti ka jedhu kan xiqqoo booda yeroo nuu kan agartee himtu ta'a ifa baaftu ta'a jechuudha. Kana waliin laalla jechuudha. Maaliif an akka natti dhagahamutti uummanni Tigraay abdii muree jira jechuudha uummata Itoophiyaa kanarra keessaafuu sababa uummata nafxanyaa kanaaf Itoophiyaa waliin jiraanna kan jedhu abdii qaban yookiin ammoo yaada qaban kan jedhu waan takka agartee yaadan qabu. Isaan yaadni isaanii dura Itoophiyaa irraa bahuun dhibba ni baha uummanni kun. Abdii muree jira jechuudha. Uummata nafxanyaa kana waliin jiraachuudhaaf ka garasiin siyaasa forqee jiru sirumaan ta'u jechuudha. Yaadni isaanii tokko dura uummata kana barbadeessuu barbaadan. Murna maafiyaa group kana kan gorra jiru dhabamsiisuu barbaadan jechuudha. Erga murni kun kufee booda uummata Tigraay yoo Itoophiyaa waliin bulle jedhan yookaan ammoo haala yeroo sanii ilaalanii yoo barbaadan muramanii jechuudha. Isinii galee. Kun kanuma ammoo of jabeessanii of ijaaranii deebanii lola ammallee jalqabanii ka jedhu kun agartee I don't think so mariin international community waliin ashaagiree jidduu deemaa jirti. Wanni cidhiidhaan deemaa jiru hedduutu jira. Haala isaan irratti waltaa yeroo nuuf ifa baaftu taati jechuudha. Kana walumaanuu ilaallaa kijiba ashaagireen moohadhee jedhee warra aabudoota agartee warra isa jala deeman isa xamanan warra isa rabbi godhatanii isa xamanan kana ittiin harka dhoofsisaa jiru kana dhugaan seenaa jechuu barbaadeeti. Uummanni Oromoo qabsoo itti fufuu qaba. Qabsoo keessan cinaa dhaabbadhaa hiriirri bifa addaan hin cinneen daasporaan bifa qindoomina qabuun wal gurmeessinee hiriira amma godhuu qabnaa jechuudha. Amma nafxanyaan kun dhangalaatee kumaatamaan bakka kaleessa Oromoon itti goote kumaatamaan dhangalaatee baate jechuudha. Nuti maal tokkos dhangalaa'ee bahuu nu dhoorge. Sabboonummaa osoo qabnu hiriira bahuudhaaf yaada osoo qabnu qindoomini keenya hirdhinni karaa warra koree qindeessituu kanaan hirdhinni cimaa waan jiruuf namoonni muraasni bahaa jechuudha. Kanaaf kun akka hin taane hamilee isaanii cabsuudhaaf qabsoon teenya gara dura finiinte addunyaallee daranuu akka atteeshina nu gootuuf nuti hedduminaan bahuudhaaf warri koree qindeessituu waan kanarra jabeessanii uummanni Oromoo akka dhangalee bahu irratti godhuun dirqama keessan isiniin jedha. Nu waliin turuu keessaniif galatoomaa. Thank you so much warri nu waliin turtan.